إنما يو نعرف ستة كاتل أما اللي دبيت إفهم سكافة شودا يانك لا قد إنجن نبر عندي فما أنا سيجا بتا دي فما نقول إنجن جرير ما تبرز لي دلان لا يعني ديفا ما نعرف شو باتو دازين أنا سيجا بتا إنجن جرير لا دي فما بتا أفوت لله إيه أفوت لله ربي بجج أتنزل لم نجارو wanti aariin godhanii fi wanti beekaa godhan tokko Sini nekar malah pakai nama tiara. akhirnya kok wanti aariin jaan zulmii ni taati والله مسكينة كان أنا ما أرنكم نكنا ظلم ربي الله يندلنا ربي رفيد دلنا سيسو أنا ما كان مسكين يتيم أورا erga aariidha yoo yeroo san aariin jeesi zulme okkee afootu lillaa rabbii jechi ifam ما تسين أرض what is the reason أفاني قلفاتي laal waadaan natti guyyaa lama natti diigame doktor asli miyyoo wallahi bakka miyyoo nama maraattu dubartiin jira waadaa sitti diide kana rafamu qaba ustaaza osoo duulli meeqa sirratti duulame waan adajjirratti dubbatte yeroo namaa dhaggeeffadhu gaafii dhaggeeffadhu ani duuluma miidiyaa kanarratti waggaa 3 isirra deemuraa ture keessatti feesbuuka kiyya jala deemtee ilaaluu dandeetta yoo si deeggare malee guyyaa tokko warra sirratti duulu diinota kee wajjin dhaabadhee beeka jireenya kiyya keessatti gaafa boodii irraa kaasi gaafuma kam lola kam keessatti si deeggaru malee sirratti duulee beekaa sanum daawun irraa kaasi beeka sirra duulee sanum daawun ninni shenwen siin jedhee bara guyyaa dandaa dhaggeeffadhu doktora haqan qaba qaxira guyyaa lamaatiin qaba sababa maallaqa namaa kanaatiif jecha bara ati haqan qabdu hin jenne ati haqa qabaachuu waan bira obboleessa keessi jaalatu ka yeroo rakkoo si waliin dhaabatu ka yeroo namni hundi gandaa fi gosaan wal ijaaree amantootatti duulu si wajjin dhaabatu mufachiisuu waan biraati bara firaaf diina kee addaan baafachuu danda'uudha qabda barate an amma haqa fedhe yoo aare fakkeenyaaf nama baay'ee na laalu keessa firaaf diina ka jibbaa kiyyaaf anuma jibbaaf yooma gurbaan kun dhabama jedhee na laalu jira ka bakka hojii madabbaraaf na laalu jira ka qubna garii sagalee matiyya dhaga'uuf na laalu jira amma namni na laalaa jiru nama 3,000 namoonni kun 3 gosa 3 tura laala inni kun faaxeen miskiinni kunniin sagalee makiyyatti booharuuf warra na laalu jira riili warra na jaalatu jira jechuudha inni bira warra madabbaraaf akka qosatti eerfoon silkii banee ijoolleen aboo gurraacha ijoolleen isaanii ashaangulliitii yookiin booyiraa bineensa bosona keessaa gurreessan seetee ijoolleen na sossobatu jira warra jibbiinsumaaf na laalu jira 3 nama 3 ati kana keessatti akkamitti firaaf diina kee adda baafatu wallaaltee nama guddaadha miitiin jechuu barbaade. Oke amma hundaafu tajabarte ani yaa ati jechuun nama miidiyaa kana keessatti nama natti illee hin qoosne nama kabajaa guddaa naa qabu nama ulfina guddaa naa qabu ani yeroo san keessatti qaaxiraa halkan guyyaa lamaatiif jecha yeroo san keessatti garee hin seenne waan ta'eef sababa aarii mubaarakii fi maayikiin faan maallaqa waadaa natti diiganii guyyaa natti diiganii riyaad gammadaati wajjin baay'ilama natti diiganii milyoon kokkee na qabdi aarii sanirraa waa jedhe si dura aarii guddaa keessan ture waan ta'eef sababaati waa irratti dabaltoon hoggana muutii kaafadhee waa jettuun achirraa gartee miira keessa galee waasiin jechuu dandee ati akka nama tokkotti tokko bilisa kiyyaa guddaadha yaa'u ani galata kan kee immoo rabbii si qabala malee ana muhammad bayaan da'iifa wallaalaa dilaawaa kanaa miti jechuu barbaadeetu lammaffaa akka ati yoona waasiin jeellee akka nama gariitti harka naan darbannes akka na hin gandes obboleessan irratti qaatinaan jettee akka na biran kundes waan hin beekuuf jecha. Aboo bilaak dhiyoo kana akkaliin kennaaf jettee na barbaadaa turte nyaanni galti namaatti irra kenni kaama eessa goote birrii dheengadda kennuuf si dadhabanii gizee meeqa ishee natti godhan. Saree. Kootu as deebi'e kootu kanaafuu amma dhiifama kootu lillaahi rabbiif jecha doktora jaalalaa
isa keessi isaa qulqulluu isa abbaa posti na godhe dur akkasii dhiisee barbaadde. Hawaasa gaafadha. Obboleetti qabda. Obboleetti santee ruqiyyaadhaa fi daa'imatti santee keeriyaadhaani jechoota akkasii san jedhee namni guddaan arrii bulee kun jechoota akkasii san jedhee kan viidiyoon sun tokkichuu bakka waraabamee walakkaa miliyeenaatiin laallame ni beekta hawaasa miidiyaa kanaa asiin dura akkasidhaan maqaa na balleessane haa ta'u jedhe jedhise lammaffaatti deebee kakatee deemee googilii keessaa sarchi godhee fidee akkas godhataa ture san waan takka irraan balleessine osoo ilmoo tantee taate yookaan obboleettii tantee taate yookaan waan kan akka iiziitti fudhattee akka amantina dubbataartu kan inni dubbatta asli. Kullu bani adama khattaa'un yaani ilmoo namaan kadhoo obbolee jimaa. Jiru asli. No khattaa'uun wanni akkasii hin jiru laal. Khattaa'uun wanni akkasii rakkata laal karaan taanetti Ustaaz Muhammad Bayaan jaalachuun kan kee karaa kabajuun kan kee karaa wanni hunduu karaa garuu bakka itti khattaa'uun jedhamuu fi khattaa'uun hin jedhamnetu jira. Ani intala dubaraati. Nama fuuchariin guddaan na eeggatu. Kaleessallee taa'ii jedhanii ture. Taa'ii nan arrabsinii. Arraban nattiin kutinii taa'ii. Osoo jedhu namni kumni shan yeroo san na jala jiru ni dhagaa. Arraban nattiin kutinii narraa taa'ii osoo jedhu arraban na kutee sadarkaa san deeme. Sadarkaa san. Aartee jette moo sirrii jirta ilaa amma waan jettetti? daa walla aaretan jee jeemuun ijaartii ummaa seenaa gaafadhu gaa eeda ishii yeroo natti argatu san qaanfadheetan mataa akkanatti gadi qabadde waan ta'eef annaman shamarran miidiyaa kana keessaa hunda keessaa namni irraa takka akkasii jireenya keessa kan irraa mataa gadi qabadhee qaanfadhee hin beeku maaliif jee ennaani hin jiraamti gaa yoo ishiin viidiyoo dhiyeessan fa'aa agartee fa'aa akkamii waan jiru takka jiraamti yeroo san keessatti aariidha waan san jedhu. Isin gisee namni sheekaa kun gisee aartan quraan yoom isin fayyadare hin qaraatanii hin salaattanii xiqqoo of sabbarsiisuun hin jiru maa waan rabbi dagatta. Akkam maal fadde ganne? Maa galchite jaalibsaan dubbiidha godhu deemaan yoo naaf lamaan naaf taate naaf si obaasa. Jaalibsallee wallolaa. Daki wallolaa miti amma taayaa dhaggeeffatayyee mee maal faadha ishee? Gaafuma si gaafachuuf malee. Yoo natti argamoo viidiyoon kan darba Ustaaz Bayaan yoo waa jejje meeqaa sidiisu jira? amma gabbaas. Video maali? Enggak ada biru dhufee kutee shamarratti ergee bara shamara hojii qamadee kuteen qitii isaa takka takkaan hin gayyaa sayyoon fedhe. Na tuqee moo? Amma gabbaas wallaahi. Amma. Na tuqee moo? Wallahi qasaman billahi jaalibsa amma gabbaas. Anaat halaala si godhe ayyama si godhen jira. No, dhiisi aboo nama sheekaan tuqee dhiisi. No, wallahi, no. Doktora Lala, wanni kanaa kun Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota channel kee jalatti argamtan jirtu faamilii baga jiraattanii ammallee jiraadha hundi keessan amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan hordoftan jalqabarra hanga ammaa kan duraanillee kan haaraa dhuftanillee hundumti keessan walumaa galatti galatooma isiniin jedha kan maatii kiyya taatannaaf jiraadha ammallee egaa viidiyoon akkuma waliin dhageeffanne kana viidiyoo haasaallee isinitti dheeressu viidiyoo jalqabarraa hanga ammaa dhageeffannee walumaan dhageeffannee amma gara haasaa namni yaada irra kennutitti dabarraa jechuudha. Rabbiin isaa qajeelchu ustaaza kana wallah. Egaa Muhammad Bayaanii badii duraanii balleessee ammas ittuma deddeebi'aa jechuudha. Bifuma haarawaan jechuudha. Asiin dura maakii akkuma beekamu torbee kana keessa maakii arrabsee jecha ilmi namaan hin jenne olitti dubbii nam tokko waan tokko yoo dubbii dhugaa ta'e waa namaan jedha namni osoo yoo waan san qabaate waa isiin hin qabne jedheeni waan hedduu jedheeni waan isiin hin qabne egasii ani dogongoraan jedhee dhiifamaa jedhe ittuma deebi'ee haadha faaxillee wallolee haguma arrabsee dhiifamaa. Egaa akkuma ijoollee daa'imaa yeroo hunda arrabsee nama amma sadaffaan Dr. Asliidha jechuudha. Yeroo hundaa nama arrabsanii akka ijoollee daa'ima arraba boru dhiifama akka ijoollee daa'imaati. Amma ijoolleen daa'ima
yeroo hunda waa balleessiti yeroo hunda waa balleessiti yoo tuman immoo lamuu hin deebi'u tanuma bichaa irra na taraa tanuma bichaa irra na taraa jetti ijoolleen daa'imaa yeroo waa hedduu balleessitee bakka haadhaaf abbaan yeroo tokko aaree yoo tume jechuudha lamuu ittiin deebi'u tanuma bichaa naaf obsa jetti. Akkas ta'e jechuudha hunda bayaanama quxurii ijoollee daa'imaatitti gad deebi'e jechuudha rabbiin isa haa qajeelchu. Namni waan guddaan eegan namni waan guddaan illee namni isa irraa jaalatu bakka namni jibbuu argamuun seeruma ilma namaa tokko tokkooti jechuudha. Rabbiin isa haa qajeelchuma jenna silaa maal jenna alhamdulillah rabbi isa haa qajeelchu. Rabbiin karaa gaarii irratti isaa oofuu karaan taane kan rabbi isaa deebisu hanga yoom nama arrabsee xiqqaa guddaa dhiifama gaafata. Ofumaafuu amma namni takka irra nama hin taraa lama irra nama hin taraa kuni bakka gowwaa nama arrabsee boru dhiifama nama gaafata arra nama arrabsaa boru dhiifama nama gaafata. Akkasitti haati faaxillee itti aartee maakilleen itti aartee amma doktor Asli arrabsee namni biyya ofiitiif waan hin taane bakka hin taanetti gosa ofiitiif ardaa ofiitiif haadha abbaa ofiitiif hiriyaa ofiitiif bakka hin taanetti hin argamu jechuudha. Tokkoffaa haadhaaf abbaa ofii mataa gadi qabachiisaa jechuudha hojiin akkanaa kun saba nama jaalatulleef hin ta'u. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata akka viidiyoo biraatti odeeffamu.